office. Maljeta mera de biat. Eshi. Iro duka fida wolu utontahi. Akkasitiin. Fata godhanii boroo office. Nyaata koo boroo koo. Waa dhaabbachuu. Kasila. Ana hamma. Wallahi anu hin jalladha. Maal qabda ma biqilaa kee keessaa nu daawwachiisime. Rakuma. Eshi. Alhamdulillah no. Gommana dhaabbateen jira. Barbariin kuusaa qaqqabaa jira. Barbariin daraareera. Kunoo daraareera. Naqateera. Kan ammoo marsaa sadii irra nyaadheera lama sadii. Harkitaa odee gaayaan. Harkitaa odee. Akkuma abbaa manaa ofii cimsaa qabadhaa isiniin jedhaa jiru. Raafuu biroo dhaabbachuun beekuudha. Qe'ee ofiis cimsaa qabadhaa. Inni kun maali? Kun immoo timaantimii. Deessin jettu? Timaantimii. Kunoo timaantimii jalatti muffataa jedhee naqateera keessaan daraaraa jira. Akkasumas eeggasin nutti maaltani? Eshi. Kunoo asillee cardaama dhaabbatee jira. Cardaama dhaabbatanii. Kunoo as cardaama. Kunoo as immoo qayisirii baay'een dhaabbadhe. Eshi. Bravo. Ahillee dabalata. Gommada dhaabbadheera dabalata jechuudha. Jarri bucuun maayisi. Jarri bucuun kun akkuma argitu barbaree, qayisirii, xiqqeelii, urumboo wayimmoo maal jedhama? Asillee dabaladhee. Waan jira xiqqaa waan cimtaniitu. Asillee dabaladhee. Eshi gaasa mudhan nagaa. Gommada dhaabbadhe. Gama kana mokottaayis. Asilmoo. Eshi. Amma rifatti kunoo as chibbinii Buna. Kan ammoo avokaadootu dhaabe. Biqilaara. Eegga maaliif iyyuu buna dhaabe seetu. Eegga warri kan koo qabsooftee qabsoo gootee kana hunda hojjettee na agarsiifte ani immoo hin taa'u jedhe chibbinii bunaa. Isheen goma masin maal mangoo. Ishiin kun mangoodha. Akkasumas illee boqqolloo. Dubara kotaa kamiin laalla? Ofiin guddatamu harka korkotan malee. Korkotamee guddatamaa korkotee nasiin beeku. Aduun kee korkotamtu gaa. Korkotee hin korkotamu. Korkotamee tiyyuu wanti tokko. Eshi kan biraa maal fa'i qabdu gaa ammoo dura daawwachiisaa gaa. Kan biraa makottama daawwachiisa maal qabdu? Kan biraasi. Kana baala seeta. Kun baala miti. Dawaa mujarraa. Dawaa qoricha garaa ciniinaa. Waa meeqa fayyada daa'imaaf nama guddaaf? Eshi. Kan biraa hoo? Asillee ababaa dhaabbannee jirra. Kan sababaadha. Gaara sana ni jiru inni. Achi bakka. Asii waajjira. Kunoo asii. OBN nufuu qaba kana. Daawwachuu qabu amma misoomuu qabna. Misooma lafee Misooma. Isiin kun maal isiin? Isiin kun kaarotii. Shigginni isii reef ba'aa jirti. Qoccoodha. Qoccoo. Rakkina haadha isii qoccoo maatti godhan? Rakkina miti wallaahi. Asii kan agarteetta. Akkasiin bareeda. Maa isiin kun biqilaa buna. Qayisirii. Itti korkotamtee jirti amma. Kana caalatti korkotamtu amma siin of kennitee ol kakkaatutti. Akkuma akkanatti godhamti. Si achi haguugu kaki hojii. Akkuma amma barbareedha. Yoo barbaadde kuniyyuu jira. Maa inni? Aadaa keenya irratti dur qe'ee maatii keenyaan dhabamu. Maal jedhama? Buqqee jedhama. Inni kunoo? Kun immoo daamma kasee jedhama. Kasee. Khaalid nama laaftuun seenaa. As dabalate cardaama dhaabbadheen jira. Asmoo shankooraa. Asmoo salaaxaa. Askate. No salaaxaa sanyii isaa baafachuuf hin deemaa jira. Inshaallah. Shankooraa jira. As shankooraa jira. Intani tu goboji ke kana daban. Kan isini kadhan yoo fi nyaata. An shigganni gabaadhaa bitee miti kanan fayyadamu. Qe'ee keessatti shigganni baafadhee qullubbii. Salaaxaan inni kun? Qullubbii, salaaxaa, qayisirii dabalatee bakka baay'eedha jechuudha.
Misi. Kun maal isee? Misi. Maqaan isii maal jedhamti afaan biyya Arabaatiin biyya keenyatti illee Jimbilaala jedhamti biyya Arabaatti immoo nan irraanfadhe. Ani sun irraanfadhe. Biyya Arabaatti maal jedhamti seete? Kas. Kusbara. Kusbara jedhamti. Kusbara. Akkasitti kalaa hordoftoota keenya Ummu Khaalidiin waan nama cabduu nama laaftuu seenaa. Cimtuudha boroofis. Waan beeylatti kun boqqolloo dhaabbannee jirra yeroo isaa keessaa. Mochi intinaadha cardaama. Akkasittiin akkasti jiraataa jirraan isin jedha. Kanaafuu lafa bal'aan ani qabu waan barbaade akka inni bareedu jechuudha. Wanti tokko namni tokko tahabaa gadi bahee guyyaa tokko akkuma argachuu qabamu rakkachuunis jira guyyaa barbaadamni tokko gadi baamee cabsatamaa gadi baamee nyaatamaa wattu dinuu jechuudha. Kanaaf barbaachisa waaqayyo keessa dhaabbachuun isin jedha hordoftoota keenya. Goota misoomaati jechuudha ati bakka. Kun ayyaana keenya jira goota keenya. Gaafa inni gurguddate nyaanneeti nagarsiifne jedhiin. Guyyaa cabsanus illee inshaallah isinitti agarsiifna. Haadha rabbiin asirraan nu gahee namni gibbii qabu namni waa ofii baay'ee tokko kabajaa fagaafnoo akkasitti waan barbaadu keessaa ramattaa gaditti baataa walgaltaa namni natti kaanii jiru waan barbaade dhaabbataa. Kanaafuu Karaan gaafa godhate deemu ta'a jechuudha kun naqatee jira maashaallah. Nyaanni bakka gitaaraan ajaa'ibaa jechuudha. Atiin kaante kuni qaariyaadha. Daraareera. Ni kaan chigginyiidha. Maashaallah itti isin geessina nyaachisu gaa. Goota misoomaa. Nagaan galaa. Toomaa gaa waan gaafachiiftaniif. Nyaadhaan isin jedha. Nagaan galanii waa akka ofiitiin dhaabbatanii bitatanii nyaachuu qofa otoo hin ta'in dhaabbatanii kan kooti jedhanii gaditti ba'anii nyaachuun gaadhaan isin jedha faamilii. Galatoomaa. Galatoomaa. Ittiin isin geessina nyaachisuutti kolkotadhaa bareechaati. Isinillee waan nu daawwattaniif galatoomaa. Akka yeroo biraalee deemnee nyaachuu keessan ilaaluu qabna. Wajjin nyaanne isin nama keessanitti. Galatoomaa. Bilisomtanii warra lama guddatta. Akkasii